Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaa nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Ana obboleettiin keessaan nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdan Waaqayyo biraa abdiin qaba. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootiitti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na faana jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a hiyyoota maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Har'a wanta haarawaan qabadhee isiniif dhufee wanta haarawaa yeroo hedduudhaa fi gaafii namoota hedduuti jechuudha. Inni sunis yeroo baay'eedha. Maatii keetiin wal barsiistu maatii kee wal barsiisii naan jettanii dhugaa rabbii haga har'aa kana isinirraa turuu kootiif immoo dhiifama guddaan isin gaafadha. Maaliif haala hojii waan tokko irraan kan ka'e natis hin mijanne maatii kootillee itti hin mijanne samoonis xinnoo wal bira hin turre hojiidhaa fi karaa biraa fiildii deeme innaa akka carraa ta'e amma galee jira jechuudha. Innaa sababa sanirraan kan ka'edha. Kan haggaa guyyaa har'aa osoo isinin barsiisin ture dhiifama isiniin jedheen jira. Inna mee hundumtu keessanuu share godhaa, like godhaa. Akkamiin akka simattan mooyutu namoota meeqadhaan akka simattan kaa walumaan laallaan isiniin jedha. Inna hundumtu keessanuu share godhaame. Sheerii godhaa hin jirtanii sheerii godhaa isiniin jechuu jaaladha. Eenyu wal barsiistaa eenyu jechuun keessan hin oolu. Isa san immoo yuutu viidiyoo keessatti laaltanii eenyus akka ta'e eenyummaa isaa inni isinii ibsa. Maqaa isaatis itti himataa isinitti himataa wal bartaniin isiniin jedha. Inna hundi keessan sheerii godhaame. Namoonni seentanii osoo sheeriin goone jirtantu jira waan ta'eef argaan jira waan ta'eef sheerii godhaa isiniin jedha. Sheerii godhaa hundumti keessanuu wanti kaffaltanii yookaan immoo yuutu wanti harkaaf kaffalamu hin jiru waan ta'eef sheerii godhaa wal bira haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu dhaamsa koo obbolummaati. Haasaallee isinitti hin baay'isu kallattumaani keessummaa koo har'aati tan isin dabarsan isiniin jedha. Mee nayyaama wal bartanii eenyu akka ta'es achumaan hubattuun isiniin jedha. Fiqaad kottu innaa wal bartanii isiniin jedha keessummaa kootiin. Keessummaan koo isinii dhiyeessan jira eenyu akka ta'e asumaan wal bartuu maqaas innumti isinitti haa himatu isiniin jedha. Innaa karaa isaatti tan isin dabarsa kallattumaani turtiin keessan hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin haa ta'uun isiniin jechuu jaaladha. Gama isaatti tan isin dabarsa. Akkam jirtan maamiltoota kabajamtoota YouTube jalatti argamtan akkam fayyaan keenya nagumaa isin nagaa jirtu akkami baga jiraattan hundumti keessanuu isiniin jedha. Nageenya baay'isee toon isinii hawwa bakka jirtan hundumattuu isin hunda keessaniifuu naanillee Fiqaaduu Biraanuutiin jedhama maqaan kooti. Abbaa manaa hiyyootadha manaa tooti. Ishee baay'ee nama jaaladhu nama kabajuu nama amanu. Kanaaf isinis bakka jirtanitti nagaa ta'aa fayyaa ta'aa fayyaan isinii nanawwa bakka jirtanitti. Kanaaf nuuf jiraadhaa jiruu gaariin isinii hawwaa hunda keessanuu obboleewwan hiyyoota hundumtuu wal jajjabeessaa baay'ee wanta das nama jedhu isiniin jedha. Kanuma kanaaf walitti deebinaa yeroo biraa. Ayyee wal bartanatti fakkaatee abbaa manaa kooti. Abbaa manaa koo nama baay'ee jaaladhuu fi nama baay'ee kabaju nama iddoo guddaa qabuu fi miidiyaadhaaf fakkeessuuf osoo hin taane nama baay'ee kabajuu fi baay'ee jaaladhu jechuudha.
Innaa wal bartanii maqaa isinitti himatee jira. Fiqee yookaan fiqaaduu jettanii tokkuma garaagarummaan qabu fiqaaduu fiqeeni. Innaa abbaa manaa kootiin wal simbarsiisan jira. Maatii hoommoo yuutuu kanaafee nillee wal simbarsiisan siniin jedha. Abdiin qabamoo akka wal simbarsiisullee viidiyoo tare keessatti harmee koofaa argitan natti fakkaata faazariifaa. Yaa'u eebeluu akka ta'e adda baasee isinitti himne malee san keessatti argitan. Innaa immoo yuutuu guyyaa biraa isaan qaama naasofsiisee isin barsiisan isiniin jechuu jaaladha. Innaa hanga guyyaa har'aa immoo isinirraa turuu keenyaaf dhiifama isiniin jedheen jira. Sababa immoo yuutuu sababumaa jireenyaa hojiidhaaf waan tokko tokkoof biizin dhaabsaniifi malee wanta biraatiif miti isiniin jedha. Innaa gaafii nani sirraa qabu gaafii muraasa si gaafadha. Obboloota keenyamee biyyoota ormaa kana keessa biyyoota garaagaraa keessa faca'anii jiranii fi dhaamsi obbolummaa ati qabduuf maalidha? Obboleewwan biyya ormaa jiruufi namni hojiidhaaf ba'e yaa'u hojumaaf ba'e sirriidha. Of jijjiiruuf namas jijjiiruuf guddaa immoo ofuma jijjiiruuf jechuudha. Innaa warreen san warra of jijjiiree mallaqa ofii godhatee gara biyya ormaatii biyya ofiititti galu rabbinan kadhaa akka nagaan galanillee immoo yuutuu abdiin qabaa waaqarraayi. Kaan immoo yuutuu deemee hojjetateetiniin of jijjiiree namas jijjiiree waan bareedduu hojjeteetiniin argisiisu nan gammadaaf hundumaaf obboleeyyan keenya kee jechuun kiyya jechuudha. Hundumaafuu nama kaayyoodhaaf ba'a malee namni karoora tokko yaadeetti deema malee jaalatee biyya ormaan deemu. Kanaaf hundumti keessan namni biyya ormaa jirtan warri hojjetattaniitiniin xiqqaa waaqumaa burukii kanamaa godhu burukii isinii godhee nagaan akka biyyatti galtan baay'ee tokkoon isiniif hawwa. Nagaan waaqayyo isin haa galchuu. Kan galuuf qophiirra jirus kanan hojjedhas jedhus hundumtuuyyuu waaqumaa wanta hundaa kan taasisu ko akka yaada muraada keessaniititti wanta hundaa waa'iniin beeka yaada keessan akka yaada keessanii waa'in isiniif haa ta'uun jedhaa. Warreen jireenyi adda jiraatullee immoo yuutuu kanama hojii jiraatullee haga jiraatanii amma biyyatti galaniitiniin biyya keessatti hojjetatanii odoo wanta tokko irra gaanii baay'ee dassitanyaadha. Dasna jedha. Hunda keessaniifuu rabbi akkuma nu gammannee waliin biyyatti yoo deebite kanatti nagumaan isinillee warreen biyya ormaa jirtan nagaan isinaa deebisuun isiniin jedheetoo isiniif hawwaayoot kanan hawwaafi. Hayyee kana fakkaataa yaanni gaafii nani gaafadhee fi deebii quubsaa deebii gahaanaa deebise. Maaliif namni kamuu gaafa biyyaa ba'u waan tokko karoorfateeti malee akkanatti miti kan ka'e biyyaa ba'ulleedha. Biyya namaa kanaa gadeeman immoo bu'aa bayii hedduutu jira. Waa hedduu keessa taraniiti kan carroome biyya ofiitittis deebi'ee gala. Kan immoo yuutuu haalaan tokko illee mijachuu fi dhabuurrani mataa ofiitiin kan dhabamu meeqatamatu jira. Innaa sila kana ta'eefu waaqayyo hunduma jala sin dabarsee badaa isinirraa qabee gaarii isinitti qabee nagaan maatii keessanitti biyya keessanitti akka isin deebisu hawwii fi yeroo mara kadhannaan obboloota koo biyyoota ormaa keessa jiranii maaliif marqaa gubataa namuma nyaate keessa isaa arga akkuma jedhasani jireenya biyya namaa kanallee namuma deemetu arga. Kanaafuu nagaadhaan waaqayyo isin haa galchuun isiniin jedha. Kanuma isiniif dhaamsa biraa wanti ani qabu tokko hin jiru isiniin jedha. Nagaadhaan akka galtanii immoo yuutuu warroonni taa'us barbaaddanii iddoo jirtanitti waaqayyo boota isinii mijeessee haala isinii mijeessee mana jirtanitti immoo haala gaafira isinii godhee baala biddeena isinii godhee nagaa wajjisinaa jiraachisuun isiniin jedha. Obboloota koo qaqqaalii inna haasaallee isinitti hin dheeressu. Yaada biraa qabda? Yaada umaa wannin qabu hin jiru. Yaanni awaatumaani. Kanaaf akkuma ati jette nagaan naaf haa galanii ani nan gammade baay'ee gara waggaa 5-6 teettee turte yoo jireenya addaa tan jiraadhee ture. Na guddaa hin beetti anillee kana taa'uun ishii
wal amanuu anis ishee amanuu isheenis na amanuudhaan teeche akkuma sankaa dubbii irra deebi'uun illee hin barbaachisu. Anis nan amanasii nan jaaladhasii nan kabajasii waluma kabajaa waluma amantiidhaan nama yeroo kana hunda guutuu waliin turre akkasumas akkuma wal nu kabajnutti akkuma wal nu amannutti rabbillee yaada isheetis laalee yaada kootis laalee wanta hunda keessa nu dabarsee ishiis akkuma nagaan oofetti nagaan galtee anillee nagaan eegee nagaan gammachuudhaan maatitti galtee natti galtee waan gaarii hojjetattee galte dhugaa waan gaarii waan namas gammachiisu waan rabbis gammachiisu garuu mooyuutuu namni tokko wanta tokko rabbi kadhatee tattaaffii yoo godhate ka waaquma ka itti guutuu fi innaa yoo waan gaarii tokko hojjetattee waan ijji nama laaltu isheenis waan itti gammaddu anis waan itti gammadu nuundi keenya baqqaa yoo kana ka taasisu waaquma akkanumatti akkuma nu gammannee isheen gammaddee obboleettiin teessan isiniif gammadde kanatti hundi keessanuu obboleewwan koo nagaa gammadaa iddoo gaarii carraa gaariin isiniif hawwa hunduma keessaniyyuu kan tidaaris qabates ka qabate wajji rabbi haa bulchu jedhee ta'u hin hawwaafi ka hin qabatini rabbi haa baasuuf jedheetiniin nan hawwaafi nagaa naa ta'aa jiraadhaa hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa nagaatti. Ayyee hunduma keessanii iddoo jirtanitti nagaan hunda caala waan ta'eef nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Iddoo jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa hundumti keessanuu yaada fi qeeqa qabdan immoo yoo saanduqa koomentii jalatti nuuf kaa'uu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Buloota koo yeroo hundaa nu waliin ta'a olaa jajjabeessinu wal faana haa dhaabbannu isiniin jechuun dhaamsa koo kan obbolummaati. Ani kana gammas faana ture hiyootuu bidha fayyaa nagaa ta'a iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebana bakka dogongorratti nu offalchaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti bye bye. Ciao jedhe.